Yo Yesus mari abba bira na yo abban mari Yesus bira sino. Ma Yesus waa tokko illee hin qabu. Yesus mana qabaa? Eh? Matan. Mana qabaa Yesus? Eh? Rakkoon. Rakkoodhaa bara. Nuyi kunoo isa tokkicha isa dhugaa isa waa hunda of hirkaa qabu isatti amanne boonuti. Inni mana qaba. Allahu akbar. Wanti hundi kan isaa miti. Wanti hundi. Yesuusis mana qaba ka. Eessaa qaba? Eh? Samiirra eegaa lafarraa miti samiirra qaba inni. Munzir. Mucayyoo miila jala qirqitaa jiru moo? Dubbichi waan nama qirqitaa bara. Laakki dubbiidhuma isaanii dhageeffamee dhuga. Muhiitti qabadheen kun. Munzir bar paastarii waldaa jiraatti fakkaata. Paastarii waldaa jiraatti akka nama kolfisiisan natti fakkaata. Anchi paastarii akkasii kolfisiise. Liyyuudha anti kolfisi maal qabdi? Paastariin mana madaa miti maal godha? Aara takkaa ishigiinsa kolfinni kun takkaa ishigiinsa. Daarsaaniidhaan jira. Daarsaaniidhaan jira. Takkaan cinne ishigiinsa. Wallahi ajaa'iba. Haala mijataa keessa dhaabattee qubalti seetanii manni noo amuka'ee firreen banadhu. Isa kamtu nama kolfisiisanii keessaa? Noo dubbiidhuma keessatti na kufa. Boo'icha kolfaa jirta edaati. Waan boonu Natti gammaddu yoon boo'e kolfuudhuma inni wayya. jedhe waan silaa boonu kolfiti Yesuus Kiristoos ofii isaatii mana hin qabu. Maaliif mana hin qabne yoo maal akkuma rabbiin qabu qaba inni illee. Dhugaa rabbiin qabu maal ongeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti mana abbaa koo keessa illee iddoon jireenyaa baay'ee jira deema. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'ee jira. Gaafa abbaan eessaa fiddee dhufte kana eessaa walitti qabdee fiddee baasiin irraa kana gaafanneen hunda seesii gadi. Ari'achuudha. Hunda Laasi Yesuus waa qabate dhola. Isaan walitti qabanii isinitti kolfuu gaafas. Yesuus illee ari'atamuu nama akkasiis immoo fuudheen naqu malee inni. Munzireella. Maal jedhe beektaa bakka kaanitti wangoonni illee mana qabu jedhe. Simbirroon illee. Bakka qabdi jedhe. Ilmi namaa garuu bakka mataa isaa kaa'atu hin qabu. Wallaahi garaana nyaate. Bakka sanitti baay'ee garaana nyaate. Ani wallaahi baay'ee garaana nyaate. Eega gaafa sana ergan tiksii sana dubbise edaa namni mana edaan intinaadhaa jedhee baay'ee akka malee akkamitti waaqayyoon ta'e namni agana ga'u mana dhaqa jedhee akka malee garaana nyaate bakka jettu. Eega gaafa sanaati amma nama maqaa isaan dhaame dhiinyaadha. Ayi hin jedhe maqaan isaan Maal baatee argite? Ayi wallaahi dhugaa rabbii nama zansiisa. Samii baatee argite? Lakki isa takkas jedhee bara ani mana hin qabu bakkuma mataa koo kaadhu hin qabu jedhee bara garaana nyaate wallaahi. Nyaatuma iyyuu yaa isaa nyaata xayyee beeka mana hin qabne. Yaa rabbii koo. Wallaahi Gaddisiistanii. waggaa 33 lafa kanarra jiraate manuma godoolleen qabu jedhee bara isa garaana nyaate wallaahi xayyib eessa bulaa bahe. Yaa rabbii yaa rabbii yaa rabbi wallaahi rabbii amma kanaaf rabbiin bakka gaarii isa kaa'e bara gaafa mana malee jiraataa tureemi. ربي والفودة كان بل رفعه الله إليه. اي والله بل رفعه الله إليه. عجائب ربيتي والله. عجائبة والله ورا كاميرون كان في ربنا. لكن من قبا يوم سنين جديمتي إساني. amma gidduutti kasaarinaa ta'e amma abbaa fi Yesuus wal bira ta'anii isinitti kolfuuf deemu booda isaan walii galtee qabu. Waaqa lama kan wal bira taa'ee namatti kolfu qabdanii. Abdii jedhaa dhaggeeffadha. Anaa jannata galee si azaaba galee laalu. Amiira ishii gaafa gastii irraa achi na bute laa taa'iin siin jedha. Kana mattee immoo. Ilal abdi
إذا سينا ما دبتو كنا أكن نفعلات ربين دران دور سينو تيمتي اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يضحكون ويو 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 يا قرآن مالك ربي إنت والله منذر إيه waaqayyo dubbii galabbate bar قلبت إيرا والله Allah لا حول ولا قوة إلا بالله على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أجائبا 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 والله قرآن كان نميو سومال ما سابت أبدي واني تشتي وانغناتي في وانا ما نتمي كان دبين جمال sila bar nurkaa fudhatti jarri wallahi sila inuma nu quraan amma kana arrabsan kana sila inuma nu quraanni keenya waa takka ittiin qabdeen jedhanii nu kaadu sila إيه والله حقيقة قرآن بيكن miyaa damma harreen itti himnaanis hin dhageessu maal faayidaa qaba gara أكسي والله أكسي Nuara. والفات Malatti non attai nuara situ sila. Arreni. lakkan isiniin hin jenne bar mammaaksa oromooti mare جايبة والله Atabdi Itoophiyaan ta'uu taate ati waldaa kiristaanaa keessatti subar gabbayyaa akka jabbilee utaaletta barriisitti cufuudha malee. ma ammayyuu akkuma jabbilee utaalaa jiru miti maa waldaa keessatti iyyuu gabba'uu barbaachisu bar utaaluu barbaannaa walduma keessatti utaalama إذا مدركين راكي ما تعرف شو ورينيو كي ديمو سنبتي علي موجود ترى كي تانيو mana kore لا لما وتبارا بدرو utubaarra bahee achi gabbu'ee achi maal utaalchi kana caalu jira rabbii jedhe ويو والله فيديو جو إلى يروك سيوانا سنتي بنا نيدا ودن ترى afurii qulqullummaa nama yaabsisaa jedha munze إيه كركدا أنا وكابا سبب kanaafuu utaaluu barbaannaa meere Dogoggoree nama baa tokko sinii kenneenaa deebisaa tokko. أنا كنوتي مو Tasana harkaa bahe naa deebisaa. أنا كنوتي بدي أكني تيجي No tasana abdiidha kenne sinirree kennuun miti. maal inni naa kenname munzir maaltu naa kenname qoy أبابا ويت أبابا وجوتو كوبوسي تسار كابي deeffadhuun barbaadu ana baaboon barbaadu deeffadhu qoy ana baaboon Tasa barbaadu sinii kenn. fudhu kunoo sii deebiseera Eebba qabuure. la abaarsa malee رباتا أزمو la ribaadha ribaan barbaadu فمن زاد Itti واستزاد eebbi jedhu warri gabaa. la itti na baara malee yoo barbaachisaa ta'e ni eebbisu أجايب أبو مجدي ربي ساقا جيتشو Maa qajeeleen jira baroon. والله ربي ساقا جيتشو ربينا بدك جيسا سنبوسي meeroon ماتي أنت ياي gurri isaa kan meeroon malee hin dhaga'u bar paastariidha laata gurbichi ساقالي ميرو مالين نقاو sagalee paastaroonni kun beektaa sagalee qaqalloo malee kana malee fufurdaa kana dhaga'uun jaalatanu ميرو نالا ناسو أتش دبرسي مي اتناسا أتي أتش دبرسي واني ناسو Taattara yookaan singira bakka lammaan keessaa tokko lama maatiin kun bafitsum lammaan kana biran darbu yookaan faarfataadha yookaan paastariidha. يون كايالي رجل ويو يا ربي Yookaan istuudiyoo jira. Argitee laanu jalaan dubbatu ishii immoo waama kunoo. Ara ta'u Paasteriin akkatti dhaabbata abdii. ميرون جرا تكتو paastariin akkana hin fiiga dhugumeette paastariin utaala malee dhaabbatu. Diizaayiniin faarfataati dhugaasa sireesiin kolfina. Akkas. جاي باستريني
Waaqa yoo ga'ee kootti min jiru laata Itoophiyaa keessatti waan hojjedhu waan. Gara Gahee fuuldura hojii keetii moo? yookaan biyya Imeera kanaan ba'a. dhagaye maal jedhe beektaa? Eh? Hojiin kee hojii jalloon hojjetta amantoota karaarra dafti ta'e. Waan cimaa hojjeta reettaa itti dubbate si dubbate. Waan cimaa hojjeta hojii jallootaa hojjeta Hojii amantoota jalloota garaa. fashaleessa jedhe. Taalib boyi. Baala aasaa. Isaan akkana jedhu bar akka isaaniitti ikkoo ati jallaadha hojii jalloota hojjetta akkasumallee amantoota karaarra dabsita laal amantoota. Wayyoo. Amantoota. Amantoota. Maatii fayyii amantoonni. Maatii fa'i amantoonni. Innan jedhe Munzir. Sapiraayisii gabbaasuuf deemna gaa. Oh, Mariani. Tazagaajjaachuu. Fani akkam jirta nagaa keeti? Jira akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa xeenaan kee xabbaqamaa? Akka biraatti nagaa godha. Yaa abbaa ko akkam dhaannaan onnee kee dabale moo warra isaatii kana? Baay'eetti. Aizosh. Ayyee akki jedhanii faniin akka duriitii miti. Dur gaaffii gaafachuuf seentii. Kiristaanota gaaffii gaafachuuf seentii. Muslima gaaffii gaafatuuf seentii. Dhaggeeffatuuf baratuuf adda baafatuuf seentii. Har'a immoo akkaataa biraatiin biqqi jettee jirtii jedhan dhugaadhaa? Dhugaadha. Yaa abaako. Maaliin dhufte oo? Maaliin dhufte? Maaliif dhufte? Maaliif seente? Amma oo egaa akkaataan duriin beeknu sun hin jirre wanni ati dhufteen maali? Maaltu jira? Wanti na ibsisaadha. Yeroo dheeraaf kan immoo ji'a sadii caala ture sana hordofuu kan hin xumure jechaadha. Kanumatti yaa'u dhugaa jiru adda baafattee ammoo shaadaa qabachuu kan yeroo baay'ee lafarra butee jira. Har'a garuu immoo yaa'u fedha shaadaa qabachuu kan. Allahu akbar. Har'a lafarra hin butu lafaa ol fuudheera jettaa? Maashaallah. Waan gaarii. Islaamummaa qabatuudhaaf murteesseetta jechuudha har'a. Murteessee jira. Hayyee sababaan ati islaamummaa qabatuudhaaf murteessite maali? Maal argiteme? Wanti nani shaadaa qabachuu kan immoo amantaa islaamnaaf dhuftiidha fi wanti naa fakkaate maalidha? Tokkoffaadha waaqa tokko simbiratti akka amantan waaqa tokko bichaaf akka bitamtanidha kanan hubadhe. Rabbi tokkichaaf bitamtanii waaqa tokkicha fayyadamtu jechaadha. Yeroon ortodoksii keessa jirutti yaa akkuma beekame yookaan immoo gaafin isin gaafanne namni gaafii isin irraan dhabu gaafii isin namni kamiyyuu gaafate gaafiin dhabameen jiru. Kan biraa immoo akka kootti kiristaanaa keessatti gaafatteellee gaafii gaa ta'u tokkoon argattu. Sanaan alatti immoo wanta hin beekne tokkotti wanta hin beekne keessa jiraachuun akka waan dukkana keessa jiraatu jechaadha si galee wanta hin beekne yookaan immoo gaafattee ifa sin taane tokko keessa jiraachuun. Kanaafuu Islaaminaan immoo Rabbi tokkichatti immoo waaqa tokkoof jechaadha bitaman akka ta'e ana ajajaman. Kana hubadhee tanan Rabbi tokkicha gabbaruuf jechaadhaan illee dhugaa adda baafadhee kanan dhufe. Kanuma. Allahu akbar. Kana caala wanni adda baafatamu hin jiru. Rabbi lama hin jiru, sadii hin jiru, afur hin jiru. Rabbiin tokkichuma haqaan gabbaraman Rabbii tokkicha jettee hubattee isa sanitti amanuu dhufte. Alhamdulillah waan guddaadha. Hayyee waan akkuma reefu illee dubbatteetiin jirta. Waan islaamummaa irraa gaaffii gaafattee kan siif hin deebi'in jira haga ammaatti. Gaadurallee waan tokko indoomaan baay'inaan ijoollee kiristaanaan gaafadha. Gaafatteellee namni kamiyyuu gaafii gaafate siif hin deebisu. Yaa ta'u malee immoo turee jira gaafii gaafachuu kanaan dhaabi. Sanaan booda dhaggeeffachuu irratti hin dhalee jechaadha isin eeggalee. Wanti hin gaafadhu yeroo baay'ee hin argitu. Naan tokko immoo dubbisuudhumaafis ofii kiyyaa'unnoo jedhee tananii
dhaggeeffachuu irratti ana fokusii godhee jechaadha yeroo baay'ee durallee baay'ee tokko gaafachuufis kiristaana maaliifi gaafadhes wantan gaafiin arganne tokko keessaa wannan no jechuun barbaannaaf islaminaarraa wanna jiru baladhe ammas immoo shaadaa qabadhe akka fedha rabbitti amantaa kiyya irratti dhaabbadhee too jabaachuun barbaadas kanuma Allahu akbar. Allahu akbar. Wangari إن شاء الله. هي بإذن الله جرى شهادة دبر يا رب فده بإذن الله سنندرا جرو نموني باين يرون نمني جرى إسلام ما تدفور أكأ نمني مالك أكنني في مالك فرطة جرى إسلام ما رفور بعد يو كان مو فائدة أفي جدني نموني وفي ساني تفائدة ترى وانا كسي حاسو yookaan ammoo faayidaa dhuunfaatiif jedhanii namoonni ofii isaaniiti jireenyi isaanii guutuun faayidaa tirarra'u akkas jedhan warra akkas jedhuun tarii boruuftaan siinillee akkasiin jedhuu malan gaafa san deebisuufiirra arruma walitti qabdee akka deebistuuf maal jettaan namoota waan akkasiitiif deemte kiristaanota gara islaamummaa dhufaniin jedhaniin maal jettaan maal asiitii ustaan rabbii wanti kun haaraa miti dhugaa dubbachuu kan beekamedha yookaan immoo wanta adda addaatiin maqaa namaa kaasanii dhufeetoon nama kamiin islaamummaa irratti wanni dabaluun jiru wanni hir'isuun jiru kana beekuu qabdu. Ani dhufees deemes wanni hir'isu tokko nuti dabaluun jiru. Kuni lubbuu kiyya fayyisuuf dhugaa barbaada ofii kiyyaa dubbisuu yookaan immoo iddoo dhugaan kam akka ta'e adda baafadhee tanan malee ganzabaan amantaan ganzabaan miti kan ta'u. Akkasiin jiru kuni jechuma namoonni yaa ofumsaanitii maqaa namaaf itti baasanidha malee nam tokko na dirqamsiisee nama tokko mari'adheetiin miti amantaa islaamaa fudhachuu kanan barbaade marii nama tokko malee sammuu kiyya faana jechaadha ofii kiyya wassanee tanan kanuma dhugaan jiru. Salaam barakallahu fiiki. Dabalataan naannoo shawaa keessatti atillee ijoollee shawaati naannoo shawaa keessatti yeroo baay'ee namni musliimoonni hin jiranii ammoo yaani kanaan wal qabatee maatiin illee yeroo garii yoo islaamummaa fudhatan namatti aaranii namatti qalbii cabanii namatti illee mufatanii hiriyoota baay'een illee sababa islaamummaa fudhatanii fi nama jibban kun ammoo aarsaa jedhama namni gaafa waan xiqqootu wayii yoo jaalate iyyuu aarsaa kafala yaani aarsaa islaamummaa keessatti rakkoo garaagaraa rakkoo dhuunfaas ta'ee wanti tokko tokko si mudatuu mala maaliif jennaan amantii rabbiin jaallatu erga ta'ee amantii kanarratti wantoonni garaagaraa si mudatuu malan arrallee borullee si mudatuu malan tarii edan irraa si mudatuu baran kanaaf sana hundayyuu aarsaa barbaachisu kaffalee kaffaluudhaaf qophiidha gara rabbii kee tokkicha qofa qabatte aarsaan jechuun yaani hin jiraame namni dhukkuffachuun hin jira wantoota garaagaraa jechuudha kanaaf rabbii tokkichatti amanee islaamummaa fudhadhee amantii dhugaa argadhee lubbuun kiyya fayyinaan waan foon kiyyaa dhimma hin qabu jettee aarsaa kaffaluudhaaf qophiidha waan si mudatu kamuu ifuu jechuudha. Ustaz wanti nama muddatu kan immoo namoota irraa namni tarii si jibbuu danda'a si jedhee yeroo kan immoo kiristaanaa keessa jirutti hiriyaa baay'een na bira jiraachuu danda'a. Tarii yeroo sanitti isaan raawwannoo jechuu danda'u. Isaan immoo naannoo shawaa akkuma jettee ani dura yookaan immoo xiqqoo ta'ellee islaaminaan maal akka ta'e hin beeku. Kan irratti immoo fi makiyyallee islaaminaan maal jedhee oduun gaafadhee wanti isaan beekan hin jiru. Isiniif galee islaaminaan akkan wanta akkana amantaa akkanarra hin jira oduun jedheeni wanti isaan beekan tokko illee hin jiru. Isiniif galee ani amma akkootti rabbi waaqayyo amantaa nama fudhadhu kan irratti dhaabe taanaan maatii kiyyaaf wanta akkasii tan hawwa malee yookaan immoo ganaa isaan amma wanta hin beekne tokko kana jechuun hin danda'amu. Isiniif galee namoota irraa immoo wanta akkanaa narra gaa jedhee amma keessi koo wanta sodaate namni narraa fagaata kan jiru waan takka keessa koo hin jiru. Isiniif galee shakkiin takka illee jechaadha. Bakka namootuma nu bukkeedha jiran yookaan immoo hiriyootuma nu bira jiran sun waan hojjechuu danda'a isaan immoo na lubbuu keenyaatti hin gaafataman. Isaan bakka wanta jiru immoo namni kamiyyuu wanta na أكس بارك الله فيك جزاك الله خيرا والفاتو قالتومي بقنا قان نفتسين جنة إن شاء الله أما قرأ شهاداتي دبر بإذن الله تشبودا أمسك عبد الله يقبات تفوفتا فيديو بونسي متجاوة أيه أبا جالي باتك أبسيسا Ustaz Abba Jalil.
أبا جالي جرتو أي إنجرنا تفكاتا أبو طلحة جرتو سن أستاذ منذر أقولن يعني اللي جراتو جرا منذرين دبرسا جد الشاب من تقبسيستان قبسيسا كا يعني شهادة بلا تينيا ولا انتنا انجنو بن بركات سركون قولنا يو أستاذ منذر إنجران ولا دبر سركون قول يا سلام هاي فاني هاي أستاذ أكان جرت نقدر نقاطة نقاط gammadde inshallah shahada booda haasofna gariisa wanta gaafatamtu baa'isaa si gaafateera waan ta'eef kallattii man gara shahadaatti seenna amma quba kee shahadaa quba mirgaa kattiin na wajjin ol qabi ashhadu أشهد an laa ilaaha أن لا إله illa allah إلا الله wa ashhadu aizo wa ashhadu وأشهد anna muhammadan أن محمدا rasulullah رسول الله wa ashhadu وأشهد anna isa أن عيسى abdullahi عبد الله wa rasuluh ورسوله qalbii kootiin beekeen قلبي كوت بيك aizo abshir qalbii kootiin beekeen قلبي كوت بيك arraba kootiinis dhugaa baha الرب كوت نسبوغا kan dhugaadhaan gabbaramu hin jiru أن أوغا أنغبر مجر Allahi tokkicha malee الله يتوك جمالي nabiyyi Muhammad نبي محمد ergamaa rabbii أرجما ربي akkasuma garbicha rabbii ta'uu isaanii كسمة قلبي ربي تو isaanii إساني dhugaan baha وغامبا Ciisaan yookaan Yesuus Kiristoos إيسان ويسوع كريستوس ilmi Maariyaam ilmi Maariyaam ergamaa rabbii ta'uu isaa ergamaa rabbii ta'uu isaa garbicha rabbii ta'uu isaa garbicha rabbii ta'uu isaa abbaa malee haadha qofaa qulqulleettii Maariyaam irraa dhalachuu isaa abbaa malee qulqulleettii Maariyaam irraa dhalachuu isaa dhugaan baha Ugamba hayyee rabbi rabbumaa rabbi rabbuma Yesuus namaa Yesuus na hayyee obboleetti keenya fanii baga rabbiin amantaa kee dhalootaatti si deebise abshir inshaa Allah rabbiin subhaanahu wa ta'ala jecha amma dhugaa baate kanaan cubbuu wanta kanaan dura si irraa argame ilmi namaa kamiyyuu dogoggora keessatti argamaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kalimaa amma jechoota amma jettee dhugaa baate ragaa baate kanaani
ربي سبحانه وتعالى قوتو سايوسي ديسي أكا كيومي ولدتك أمتك أكا غافا هاتك سيديسي تقول كله فتدي بتجرتا أبشر إن شاء الله من تاكي جلقباتي من تاكي بوراتي دا قويا كيسا كاتانا نوكيتي يوكا ماتي الرتون داودان قويا كيسا سي كيسا سيباساني ملي من تاكي جلقباتي مير رقمتشو أكسما كاننا مقود أيرو تكو تكو إن شاء الله ربي واسي إن شاء الله ربي واسي إن شاء الله إن شاء الله ربي واسي جالتي ميري سكي ستر أجاهم يرو كلمة لا إله إلا الله كان تفكر أنجتو باي ميرا أداتنا ما كي ستر أجاهم كناف أتلي بقى ربين كرامن تاكي جلقباتي سيدي بسبوليتي كينيا وانت تكتو يادئيني ربي سبحانه وتعالى si uume kan si jiraachisu waa hunda dandahaa ta'e sun si wajjin jira gara isaatti deebitee jirta jireenya kee guutuu isatti kennitee jirta namni rabbii isaatti of kenne yoomiyyuu milkaahaadha uumama jalaa baatee uumama waaqessuu jalaa baatee har'a jireenya kee guutummaatti uumaatti kennattee jirta uumaatti itti kennatte sun immoo abadan singatu abadan bakkeetti sin dhiisu kanaammoo yeroo tokko tokko qormaataaf fakkeenyaaf qormaanni amma fakkeenyaaf gorsa jalqaba irratti si kenname barataa tokko kutaadha kutaatti yeroo darbu mataasaa fatanameeti miti kan inni darbu jabinni isaa kan inni ittiin madaalamu ishee makanaafidha malee waan biraatiin miti fatanaa wanti jedhamu chaalenjiin tokko tokko dingata dhugumadha moo harrafanii dhugumaa islaamummaa qabattee moo dhuguma moo waan kana adda baasuudhaaf irra godhee rabbi namaa mul'isuudhaaf fatanaa tokko tokko namatti hin fida ishee makanaadha fiduu sin mala fiduu dhiisuu sin mala kanaaf malee rabbiin subhaanahu wa ta'ala duniyaattis aakhiraattis yeroo hundayyuu si deeggara waan ta'eef ati jireenya isaatti of laatteetta rabbi sabaata siif kennu amantaa islaamaa jechuun amantaa barnootaati amantaa namni fudhadhuu kai sii gala jedhamu osoo hin taane sii galtee amantaa fudhattudha amaniin sii gala wanti jedhamu propagandaan akkasii islaamummaa keessa hin jiru sigaleeti kana tamantu sigaleeti kanatti dalagdu barnoota keetti illee jabaadhu quraana si barnoota mabaadii islaamaa waan si gargaaru sadabni obboloota kee keessa dhuftee jirta islaamni guutuun muslimni asirra jiru shamarran irraa dhiirarraa qabee kana booda obbolaa keeti hundi kee atis obboleettii keenyadha maalanaa lakii wa maalenaa aleeki wanti nuuf ta'u siifis hin ta'a wanti siif hin taane nuufis hin ta'u nuti qaama tokkodha jechuudha kana booda maatii kee keessa dhufte obbolaa kee keessa dhufte guddaa ammoo yoo kana iyyuu wanti uumaa kee isa guddaa sanaa wal barte isa jiraataa barabaraa duuti itti hin dhufne sanaan gara isaatti deebite waan ta'eef rabbi obboleettii keenya sabaata siif haa kennu wallahi miirri keessatti deenu miira addaatu nama keessatti uumama rabbi sabaata siif haa kennu jedha maqaan kee eenyu tureefanii maqaan inni sirriin maayikii irra jirta. Faanos? Ay faanos maqaa bareedaadha. Ifaa jechuudha inni rakkoon qabu maashaallah. Achumarraa fuutee akka olaamattee fanii itti lakka. Khayran maashaallah rabbi si wajjiniin haa ta'u. Rabbi sabaata siif haa kennu. jabaadhuun siin jedha ustaazonni illee ergaa dabarsaa fi eeggasan ergaa si dabarsanii boodatis hawaasaa fi hiriyoota keetiif ergaa dabarsitu ni dabarsitaaf inshaallah. Abdii waltajjii gara keetti deebiseera. يا أباكو يا أباكو يا أباكو يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله وبلتي كينيا فانوس بقى ربين إسلام ما سيكني ربين إسلام ما يرس جراشيسه كان يردو ربين سياتا سيسو لقى دبچو هدو غمنيتين جرا إسلام ما فرتو كيتي في نما يرود إيرا رجيتا في بتا تري الحمد لله رب العالمين بقى ربين إسلام ما سيكني ربين يرجع سيادا أبو nama irra jiraate akkasumallee irra duu rabbiin si haa taasisu akkasumallee maatii firoottan kee namoota si yaachisan silaa ati dhiphattuuf otoo shaadaa qabatanii jettee ati yaaddullee hunda isaanii rabbiin islaamummaa kenneefi si haa gammachiisu rabbiin islaamummaadhaan jiruu kee si bareeche
jannatan illee boru akhiraa kee rabbiin si haa bareechu hedduu namatti tola maashaallah tabaarakallah rabbi irra gassi haa dhaabu ammoo akkuma reefuu seensa irratti dubbachuudhaaf yaalle wantoonni garaagaraa si mudatu malanii san irratti ammoo jabaadhu obsii jajjabaadhu amma caalatti ammoo inshaallah biidila barumsa kee irra jabaadhu arrarraa inshaallah saatuma kanarraa nama si barsiisu si goona inshaallah san booda ammoo inshaallah gaafa xiqqoo waa babbarattee salaata eegaltee booda ammoo garee barumsaa seentee akkas barumsa baratta jabaadhu siin jenna akkasi fira baay'ee horatta har'arraa firri tokko fira si gammaduu fi fira si gorsu fira si dhoksu fira si jajjabeessu inni immoo musliimootadha nutti makamteetiin jirta rakkoon kee rakkoo keenya kananii kee kananii keenya har'arraa kaasee ammoo dabalataan ammoo fira kan biraa qabda fira fakkaatee kallee yayyii kallee oolaa uffatee deemu kan fira fakkaatee karaa dhugaati argatte kanarraa si dabsuudhaaf irraa si maqsuudhaaf si dhiyaatu jira namni sababaa sitti ta'uuf jechu yookaan muslima fakkaatee yookaan kiristaana fakkaatee akkuma fedhattu haa ta'u fira lama argatta kanaaf firootan kanarraa sirriitti adda baafadhuuti namoota kaayyoo keetirraa amantii ati har'a argattee alhamdulillah rabbii sii kenne kanarraa si dabsuudhaaf carraaqan kanneen illee irraa of eeggadhu jabaadhu dabalataan ammoo warra soddaa warra ollaa jechuu kiyya warra ollaa keenyaatiin jajjabina obsallee isiniif haa kennu abshiraa rabbiin obsa isinii haa kennu jennaani fani atilleen waan jettu ergaa dabarfattu yoo qabaatte asumaan carraa sii kenna. Ashi abdii guddaa galatoomadha. Ustaazota asirra jirtan hedduun isin kabaja hunda keessan illee muslimaa hundi keessanii dursin jaaladha. Rabbiin umurii keessan isin dheeressuun isiniin jedha. Numallee immoo warra dhugaa argineetoo karaa islaminaa dhufnee rabbi irratti nu haa dhaabu isiniin jedha waan hundaafuu. Akkasummoo akka kootti ijoolleen namoota biraatiif immoo namni kamiyyuu fedha ofiitiin malee namni namaas gaddadeetii miti baradhaatii dhugaa jiru adda baafadhaadha isiniin jedha. Fedha keessaniin maaliif lubbuu keessaniif namni itti gaafatamu hin jiru. Yeroo keessan asirratti yeroo keenya gubuun erganollee kanaafuu itti fayyadamaan isiniin jedha dhugaa jiru adda baafadhaatii dhugaan eessa jirti kan jedhu dhugaa barbaadati amantaa dhugaa irratti dhaabbadhaan isiniin jedha kanuma galatoomaan isiniin jedha gaaftaazota hundi keessanuu. يا سلام يا سلام بارك الله فيك جزاك الله خيرا هيا اتفوفا وري اسر جرتان ابونتي بلا جرتان بلا جرتان بناتيها سوا قلت لك تشارل جري قهتمد hangafoonni callisanii jiru waan isaan beeku fani assalaamu alayki nageenyi rabbii sirraa jiraatu baga rabbiin gara islaamummaatti si fidee baga gammaddee baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala daandii ofii jaallatu dhugaa ta'uusaa si hubachiisee immoo hin dhiibne si qabachiisee rabbiin subhaanahu wa ta'ala carraa kana sii kennee nullee guyyaa kanaan gahee nu agarsiisee jalqaba irratti rabbii keenya galatoofannaa alhamdulillah rabbil aalamiin. Haqiqatan dhugaa dubbachuudhaaf faniin yeroo akkuma sila abdiin dubbate duraan illee rabbiin naamusa bareedaa kennee fi amala bareedduu kennee fi amala gaarii qabdi waan gaaffiitti ta'ellee hin gaafatti akkasuma hatta nama naamusa hin qabne nama adaba hin qabne amantaa biraarraa dhufanii gaaffii gaafanna jedhan akkaataa jedhe gaaffiitti gaafatan ibsitii fi laakiin rabbi subhaanahu wa ta'ala qalbii ishee keessatti durmaan rabbiin qajeelloo qalbii ishee keessa kaa'aa fi amma guyyaa kanaan gahutti rabbiin asiin ka'e yeroo quraana qaraanullee wallahi yeroo hedduun hin argaa quraanii natti tolaa baay'ee namatti tolaa qaraa jetti alhamdulillah amma ammoo yoo rabbi jedhe inshaallah barattee qaraatee jabaattee akkuma duraanuu akka namni haqa hubatuuf gorsaa turte kana booda ammoo barsiiftuu akka taatu abdii guddaa qabna rabbi subhaanahu wa ta'ala hunduma keenya khayrii irratti laa ilaaha illallah irratti amantii dhugaa kana irratti umurii keenya nu dheeressee gaafa galli keenya geemmoo warra islaamummaadhaan rabbitti dhaqu rabbi nu haa taasisu rabbiin gadhaabbii siif haa kennu sabaata siif haa kennu mokkoroo nutti dhufu hundumaayyuu immoo obsaan warra injifatee keessa ba'u rabbiin nu haa taasisu maatii kan kee namatti jaallattu nama si jaallatu hundumaayyuu warra dukkana keessa jiru warra ilma namaa waaqessuu irra jiru hunduma isaanii dhugaa si hubachiise kana rabbi subhaanahu wa ta'ala jalallee hubachiisee ilma namaadhaa obboleessa ofiidhaa nama akka ofii waaqessuu jedha
ربي توكيتش سبحانه وتعالى إلما ما هند أومي كان توكيتش ساتي أمانو ربي سيفافدو وان قلبي كان كيتشابس ربي سرا ديبسو بغا غمدي نولي هدو توكو غملچو نتلقامي جرا الحمد لله رب العالمين ججبادو غريبر نوتاتي مكامي وبوليتين كينيا كاليسا شاهدا قوات اللي نيوني شوان جچو شوان اللي تقول كان دبچو نتي مجنة إسيه اللي بغا ربي غمچي إسيه بغا غمدي دري يرود إيراد أفسر ورا تريدا إن شاء الله وردو في قد آني إجولي شهادة قوتن أسوما فنيدا في اللي وانتين آمو يودين جتا نمني كينيا سنغافتي غريبر نوتات اللي سنين دبل لواسنين برسيبني أدراء في كيساني إجولي نما سرار غاجتن كان يرو كان جولي تكن نماجران وفي كيساني دبساتي أكاتا صلاة اللي نتغرسيسي غريبر نوتات دبل من عبدي دبسا عبدي تدبدا أستاذ عبد الفتاح دبدا سنيغالي وفنغتنا برنوتا برباچسا سريت برنوتا برباچسا ربين سني على فسو دلغا كيسن دلغتا برنوتا كيسن اتفوفادا فانيغا غمنو ما مقاكه ججلبني فنيه ما رجني سوا توري غمنو ما ني فونو غديغا كرا درول دالي مقاكه چبسا توري ما مقاكه سري لدغينيا جلا فانوسي لا إفا دنيا في آخرة ربي سيفا كنو أكاسي أنقباب سيتن جرى أستاذ النهاية دبتا أستاذ يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يا الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يا رحمن ارحمنا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي نجد أبو ربي سبحانه وتعالى قبروتك يتنا فهمي أنني أنا الغفور الرحيم. أنين الله كن الله كقرآن كان سرت بوساجر كقرآن كان سرت دبسي ساجر. أنين الله كن أنقر لا في السأرار ما ننجل أبو سبحان الله. أنني أنا الغفور يغفر الذنوب كبدين ما أنا أرارم أنا كقر لافة أنا أنقر لافس ننجل أبو رب سبحانه وتعالى. قبروتك يتنا في مجل أبو قبروتك يتنا فيمي أكان قرلافا تئي أكان مررفتا تئي. يا رحيم ارحمنا. قرلافنا كي كنرى هرارما كي كنرى سيكدنا. يا رحمن يا رحيم يا غفور نوف أرارا أتي أرارما لسيبيكنا يا ربي نوف أرارا. ربي سبحانه وتعالى وسوجد حديث القدسي كيستي وصوت لنا ما كن بدي يكاچبو لفاكئ هاga samii gubbaa haga caafii samii gubbaa gahu
بدي هاغنا بايتو چبو هاغنا بايتو دلقي نبرا دفي قياك يا ماتا ولكن حالنتي هنشاركنين حالنتي هنكفرين يوكا أمو حالنا نغنين يو غربيتشكو غركي يا دفي وانا اكسنا ارارمان اتدبي يا رحمن ارارم هاغنا جيسون اتدفا انمون ونجد ربي سبحانه وتعالى دلي نما كن دچه كان غوتو هاغا غودلي چبو حجته إيغانتنا أرارما يونا غافت ثم استغفرني يو أرارمنا غافت يا ربي كي ينتي أرارم يا ربي كي يبريكي يدشينا إنجرا بريكي يتك أنفت إنجرا چبون دلقي هند اتك أنفت إنجرا غاب إنجرا غركن كي بي إنجرا يا ربي كي ينسيمت جد يو غركي يدبي يونا كدتي والله سيفين أرارم ولا أبالي جد أبو أستاذ أبو طلع عمل جدات ولا أبالي جد أبر إما إراهن كابو بدينك هاغنا باجياتشو إرا مالف ورحمتي وسعت كل شيء قرى لافنا إساتو وهن درج على بلانا ربين إما سراهن كابو سيف أرارم أبو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله رحمة ربي الرقراهن كتير يا نميت ربي كت دلوفت يا نميت چبو ربي كت چبو دلقد يا نميت دلت بيا لفا كان الرت چبو دلقودان نمني چبوهن كل بني آدم خطاء دلنا ما هن دي دقوقورا بدي بلسان ولكن رحمتهم كتين رحمة ربي عبديهم كتين لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي كن ذنبي ونجرمت ونجبو جرمت هندما جميعا أتي كأنفدو غابيتي غرا إسادي بإمالي ربي سيف أرارم ربي سيف ديسا ننجد أبو ربي أكناتي يا فانوس ربي أكنات رفت ربي غرا لافيس ربي أرارماتي چبوها غيونا هجت دليها غيونا هجت كإسا غنتي ترت كان هند ربين سيف ديسي إرى سيف دربا أتي أكا إلمو ريفو مجا غراها دكيسا دادتي باتو معصيار لكل كلو تاتيتي أتي ورقا أدي كل كلو دات ورقا كان الرد أدراكي ون خيري ون تلتو مليهن كتبين قلبي ما هنجفسين هذا فباكي قلبي تيبسد ربي كان كيسيران قبري قرآن إساء أكري ورقا كل دات يام ورقا كل كان الر ون انتاني إرهن بوسين ون غقاري إرتي بريسي التيمبور مين دفمتا قياك يا مادا guyyaa itti duniyaa kanarraa kaanu hin beeknu guyyaan arra ta'ee boru ta'ee ji'a lama jiraanna ta'ee torbee ta'ee maa na'rifuhu walaakin sa'aa duniyaa kanarraa kaanu sanatti qiyaamaa du'aa ka'u jira du'aa kaanee hoo in gaafatamna maal dalagdee maal irratti dabarsite waan jedhu jechuudha guyyaa sanaaf si fayyada guyyaa har'aarraa kaasii wanna khayrii malee waraqaa kee irratti hin barreessin onneen kan kee qulqullu kana booda cubburra dilii haga feete yoo hojjette gara rabbii keetti deebite kana booda istighfaara godhatte gara rabbii kee deebitee jirta irraa toobattee jirta rabbiin siif araarama badii kan kee hunduma siif araaramuu qofa miti rahmata isaatiin ixifii sitti deebi'a laal dachaadhaan kanaafuu waraqaa qulqulluu kana irratti wanna khayrii wanna toltuu taate qofa dalagadhu baga gara amantaa akkanaa baga gara rabbii gooftaa akkanaatti dhufte baga nagahaan dhufte anaa dhufu si jedhaan hayya salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين آمين أستاذ مفترض رب مري كيسان سنلي سنفاد إيرسو وندي كيسان ورنا جمدن اللي وقان اللي أسرت شادن قبضت جدي يعني تري
namoonni hedduun gammachuu waan gaarii namaaf hawwitassan wanta gaarii na hawwitassan siffana faana akka gammaddanii kana nuti illee asirratti rishaadaa qabadde baga gammaddan isinillee isiniin jedha ijoolleen asirra jirtan hundi keessanuu yeroo dheeraaf na eegaa turtan guddaa galatoomadha. Maashaallah asuma nuufani ergaa kee keessatti itti dabaliiti miira akkamitti dhaga'ame yeroo shaahadaa qabatte isatti dabaliiti ergaa kee wallumaa itti fufime. Yeroo baay'ee ijoolleen shaahadaa yoo qabattu dhugaa nan argaa. Garuu wanti isaan boobchisu bakka maaltu itti dhaga'ama akkanatti yookaan immoo akka haaratti amma daa'imti garaa haadhatii dhugaa baate ni bochi miti ni beektu hundi keessanuu. Annaa yeroo tokko akkasii yaada isiniif jedhee bakka akkuma nama dhalate sana immoo miirri namatti dhaga'amu adda waan ta'eef imimmaantu nama dursa akkasiin yaada dhugaan isiniin jedha. Rabbiin karaa dhugaa jirutti hunda keenya iyyuu yaadu sun isiniin jedha. Namoonni dura imimmaan dursu ijoollee shaahadaa qabattu nama hedduu nan argaa maalidha jedhee kanan bakka. Isliminnaan akkamitti hammamma namni tokko bakka nan hawwa jechuun namoonni isliminnaa salaata isaaniitti irratti illee wanta hedduu irratti nan hawwa dhugaa dubbachuuf uffannaa isaaniitti tureen ijoollee kamiyyuu obboleewwan dubartoota yoon arge hin godhu garuu wanta sasiniif galee hedduu tokko bakka uffannaan isaan uffatanillee akkas nan hawwa hin godhu garuu oduun akkas ta'e akkam bareedu akkatti uffatanii. Kan jiru bakka wanta hedduu isliminnaa akka jaalalleenya taasisee siraanis wanta hundaan jechaadha. Miira adda ta'etu namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuu fi annaa baay'een gammade. Isinillee baga kanaaf gammaddan isiniin jedha ustaas. Annaa warri immoo masqala irraa qabdaa jettanillee hin qabu ofirraa shakkunaadha. Viidiyoos wanta jiru nan sirreessa. Yaaddeenaan isiniin jedha guddanaaf galatooma. Ayyee arsiin tokko jirti laata arsii yoo jiraatte ustaaz maakirra jirtu arsiin jedha sabboontuu shawaa yoo jiraatte sabboontuu shawaa ishee shaahadaa qabatte seeni yoo jiraatte shawaa Angaatu jedha maqaan isaa waansa Shaahadaa kan jedhu Jooniin shaahadaa kan jedhu Jooniin gachaa Joon erga beefi ture garuu hin seenu. ergaa fi turre hin seenu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Yoo asaan jiraanne du'aa godhu fi daqiiqaa lama na ayyamtanii. Ayyee. Obboleettii teenya faanosee baga rabbiin islaamummaa sii kenne rabbiin irratti gadi si haa dhaabu kun waan guddaadha waffaqamuudha. Rabbiin islaamummaa sii kenne nama jaalatuuf rabbiin islaamummaa kenna baga rabbiin si jaalate baga rabbiin islaamummaa bareedduu tana sii kenne yeroo xiqqeenya irraa kaaftee haga yeroo haganaa rabbii kan kee wallaaltee turte har'a rabbii kan keetiin uumaa kee isa sirriitiin hadha wal beekte akkuma san nabiyyii addunyaadhaaf ergames har'a wal beektee baga rabbiin islaamummaa sii kenne rabbiin cubbuu asiin duraa sii dhiisuu qofayyuu osoo hin ta'in gara toltuu akka nama dalageetti sii jijjiiree jira. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ورتوبتي دي بإجر ربي مال قدا شبو إساني ساني قرى تلتو تتي إساني ججيرا جد كناف ربي شبو كان كي قرى تلتو تتي سي ججيرا أي كان رسن رتن رسول السلام عليكم ورحمة الله ربي سيعمل كيسوس جدا آمين 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 أستاذ. بارك الله فيك حبيبي جزاك الله خيرا. أي أنجاتو سيدبرسا إن شاء الله أنجاتو وانجتو أجتو ندرسمو سيمالي غير شهادة كنجتو سيمالي غير شهادة كنجتو وجلك نجرات إرجع وشي سيمالي غير شهادة كنجتو وجلك نجرات إرجع اتفق في أنجاتو. شو أربعة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت أنا بدي كيس أنا قاعدة. نجاجر الحمد لله كم جرت نجمة.
Jira alhamdulillah. Faani ko lubbiyee ko dhugaa baay'een si gammade rabbi. Gammachuun kaleessa ofii kiyyaa gammade caalaan si gammade dhugaa. Rabbi amantaa tanarraa amantaa bareedaa amantaa dhugaarra gadi si haadhaabu. Waaqayyo nama jaalati filataa. Ana dhugaa rabbi baay'ee tokkoon si gammade. Hunduma keenyaaf rabbi nuuf haa laaffisu. Maatii keenyas dhabnee uumaa miti. Inni guddaan nuti dhugaa baruudha. Dhugaa barree erga kaane immoo rabbiin erga qabaanne uuman namarraatii abdiin qabnu. Naaf jawaadhu naaf jiraadhu. Xiqqoo yeroo ati boossu natti dhagahame baay'een si jaaladha baay'een si qabate. Amiin. Kaleessa illee bari na eegi jedhaa siin jechaa ture nagatti shaada qabatte har'uma kanan dhufu miti reera. Maa miti. Har'a walumaan nadha siin jennaan kaleessa. Adnaa. Halaas. Dhaabdutti. Abshir dubbiyee kee alabbisi alaaffisu hunduma keenyaaf nuuf alaaffisu. Oliif jirra shi. Abshir lubbiyee keessan haasa'ii waliin haasofna. Joon jirtaa Joon? Joon. Joon Oro? Abdi. Bu'ee jira. Ani barataan jira garuu akkaataa salaataa waan tokko odoo nama naaf kennite jedhee yaadashi. Siin kennine namni gaafa duraa sun si barsiisaan jiru nama wanti kenne turre miti. Barataan jira garuu isaan irrattis shamara tokko barbaadeen. Kophaatti haala salaataa waan hunda natti agarsiistu. Okay, kophaatti barataan jirtu? Rakkoon qabu sii kenna. Baay'ee kottuu si barsiisa. Raamiyya isiillee barsiiftaa? Rakkoon jiru nama na argitee jennaan ogaree keessas na labsa. Baannaa kennaadha jirti. Xaalibatul ilmi moo maal isin? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Alaadir. Anu se. Fani. Abeet Ustaaz Bajali. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amma sagalee ma baafattee wajjinaa softee amma ajaa'iba. Guyyaa qaba jechuudha wanti hundi. Nama cal jedhee taa'ee sin dhaggeeffadhe erga silaati. Ajaa'iba bara. Alhamdulillah. Baga Rabbiin si qajeelfate. Baga Rabbiin dhagahaa turte kan borittiin waan dhageessirraa gaafatamtu miti kan itti fayyadamtu baga Rabbiin si taasise. Bara waa dhagahanii waan dhagahanii biraa deebi'uun kun namni baay'een dhugaa ta'uu ishee argee itti jiraachuu dadhabe. Sobni soba ta'uu isaa baree irraa fagaachuu dadhabe khalqiin kun baay'eedha uummanni akkasitti bade kun. Soba ta'uu isaa baree irraa fagaachuu dadhabe namni baay'een. Dhugaadha jedhee immoo dhugaa ta'uu isaa baree wajjin jiraachuu hordofuu dadhabe. Ajaa'iba bara. Nama dhugaa baree hordofu baga Rabbiin si taasise alhamdulillah. Baga akkasittiin addunyaarraa miliqin. Tu umrii qabdu umrii dargaggummaarra jirtu tu fayyaa qabdu tu dubbachuu dandeessu. Utuu yoo hojjette waan gaarii sirriitti humna kanaan hojjechuu dandeessu. Waan badiis yoo ta'e humna qabda waan barbaaddu hojjechuu dandeessu. Kan Rabbiin si yaadate. Karaa dhugaa karaa nabiyyootaa irratti si deebise alhamdulillah summa alhamdulillah atillee jechuu qabda kan akkasii bara amma iddoo qulqullinaa mana qulqullinaa iddoo qulqulluu dhaabataa jirta iddoo kana keessatti of eeguun kan keeti maasha Allah alhamdulillah wallahi gammanneera Rabbiin sitti gammadeera malaayiktonni hunduu gammadaniiru gammachuun kun kan keessa deebiin qabne Rabbiin nuuf haa taasisu salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hundi keessanuu fanii qofa sontaan